Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dabbal views. Subscribe, share, like, comment jedhan nu godhuu hin dagatinaa isiniin jechaa. Oduu ijoo oduu oowwitu ammaan tana qabannee isinii dhiyaannee jirra. Hanqa xumuratti nu faana turaa isiniin jenna. Pirezidaantiin United States Donald Trump yeroo ammaa eega lolli Israa'elii fi lolli Iraan addaan dhaabbatu didee eega hahammaataa dhufee nuti nikuleera fayyadamna jedhee afaanii baafatee dubbatee xayyaara E6B juuquni 6B merkuriin kun xayyaara gartee akkaan hamaa ka addunyaa guutuu amma yaaddeessee yaada keessa galchaa jiru. Xayyaara kana fayyadamee yookaan meeshaalee kana fayyadamuun lammuma Ameerikaatiifuu akka malee gaaga'ama hamaadha jaamneeti aktiivistoonni irraa dubbachaa jiranii. Xayyaarri amma Ameerikaan kaaftee oofu jirtu kuni xayyaara guyyaa qiyaamaa jedhama maqaan isaa. Xayyaarri guyyaa qiyaamaa E6B kana. E6B'n yeroo ammaa galoo galaanaa fi biyyoota takka takka keessatti daangaa biyyoota takka takkaatii fi naannawa Ameerikaa kanarratti qilleensarra bobbaasaniiti bobba'ee jiraa jedhanii. Tanaafuu addunyaan xayyaara kana akka malee waan sodaa irraa qabaniif xayyaarri kun xayyaara guyyaa qiyaamaa jedhame maqaan isaa tuyi wallee qiyaamaa dhaqanii harkanii se'a. Duuba dubbiin xayyaara amma Ameerikaan kaaftee tuni kufaatii isaa agarsiisa. Kufaatiin Tiraamp lola Iraan kanarratti kufuu isaanii yookaan mo'amuu isaanii kanaan mul'ata. Wanni inni itti ka'ee xayyaara kana kaafateef maaltu jira? Xayyaarri kun kana kunoo E6B'n kana. E6B'n xayyaara guyyaa qiyaamaa jedhama. Xayyaarri guyyaa qiyaamaa kana kunoo maaliif osoo Iraaniin mo'amuu baatee kana maqaan dha'u? Garuu addunyaa tanarraa Ameerikaa qofaa miti namoonni gartee nikuleera qaban. Warreen nikuleer boombii fi nikuleer misaayil qaban Ameerikaa qofaa miti. Isii yoonii fi takka goonetti ol kaate biyyoonni qophootee taa'u jirtu akka Kim Joon fa'aa jira. Pirezidaantii biyya Kooriyaa fa'aa jira. Manni waan kana teessuma isaatu ilaaluu fedhu. Waan kana bakka irra ilaaluu dhabe. Saniifuu wanni kun akka malee gaaga'ama hamaa Ameerikaa keessa naqee jira. Lammiin Ameerikaa waan kana irraa iyyuu jirti. Ammoo jaarsi waan kana taphachuu fedhaanii. Saniifuu wanni kun akka malee addunyaa yaada keessa galchee addunyaan hirriiba dhabdee jirti. Eegumsa xayyaara kanaaf irraa eeguu jirti. Jaarsi kunoo ni fayyadamnaa miti ni fayyadamnaa ja'a. Eega wal dhabdeen Israa'elii fi Iraan misaayilonni gurguddaan deddeeffamuu eegalee. Eega deddeeffamuu eegalee kanaan dadhabanii jiran. Ameerikaan misaayila Iraan irraa qabuu dadhabbii fi misaayilota Iraan caalu dhabuu isaanii kanaatu ragaadha. Ragaaleen misaayilli Iraan Awurooppaa fi Ameerikaa dabalatee misaayila Iraan wanni qabaa dhabuu isaanii irraa tokkoffaan ragaan Tiraamp amma gabbee xayyaara guyyaa qiyaamaa hajuu ka boombiin nukleeraa fi meeshaalee garagaraa kana baadhatee deemu kana kaasanii galoo galaanaa kanarra bobbaasuu fi wanni kun Ameerikuma mataa isaatiif akka miidhaa qabu miidiyaaleen biyya adda addaa sirriitti qaqqabee dubbata. Xayyaarri kun xayyaara guyyaa qiyaamaati. Guyyaa qiyaamaa gaa Ameerikaan dhaqxee hin garree
sarrabbumaa beekaa haa ta'u immoo wanni kun gartee waan akka malee hamtuuti boombiin nukuleeraa qiyaamaa namtolcheedha jaamti tarabbii osoo hin taane tun qiyaamaa namtolchee haa ta'u immoo Ameerikaan kufuunis Iiraan olaantummaa Middle East kanarratti beekamuus ragaan kana caalu inuma hin jiru. Ragaa caalu Middle East keessatti suphaphaan Iiraan akka taate shakkuma takka illee waraan qabdu jechuudha Ameerikaan amma. Sanii fi xayyaara kana fayyadamnaa E6B fayyadamnaa jechuu jirti. Tanirratti gaa Iiraan olaantummaa isii akkaan labsattee jirti. Akkumaan waraana Ameerikaatii fi beezilee Ameerikaa imbaasii Ameerikaa dhugumaan baaftee jirti. Humaan hafne. Taaftee isaan baanee mana gallaa yaaddoo keessa galtee jirti. By the way nukuleerri kuni kagartee amma namtichi xayyaara kana kaasee xayyaarri kuni gara amala adda addaas gubbaan as qaxxaamureeti suduuda gartee